Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Koosh Miidiyaa ni gootummaa keerraafteef dukkanni gabrummaa. Oromoon har'a maal keessa jira? Asirratti yaada maal qabdu? ብዙ አጀንዳዎች አሉ። ሰፊ ሀተታ ያለው መግለጫ ስለሆነ በዚህ መግለጫ الشباب كفوني كمان جت في داوت تروس كوش ميديا كوني كوش ميديا كنت كوباي كسريرياتو كوبي دمكينياتي كوبي دمكينيا راتين حالا يرو أوروميان كيسا يرتو كيساتو وماتي ومتنجا جما لت أوروميا تراو تاجرو في والمعلن تيوان أورومون كيسا جرو في أوروميان كيسا يرتولتي ماري غونا وانتوني أما أني ما جرو أوروميا كيسا تيوان باي يادي سافي قد سيسالا إيجا كلتيا غراتين حليلان ويا راني لكرا وتماجرو حليلان ويا هرا godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii irratti raawwatame guyyaa gabaatiin namoonni 30 akka dhumanidha kan Koosh Miidiyaa tokko odeeffanne ammatti jechuudha. Egaa namoonni du'aaf jireenya gidduu jiran hedduudha. Kanaan wal qabatee maaltu adeemaa jira waan jedhudha. Sanaan wal qabatee magaalaa Naqqamteetti ajjecha raawwatameen maaltu akka raawwatame manni amantaa tokko ibsa baasee jira. Magaalaa Bilaatti tibba darbee haleellaa raawwatameen viidiyoon har'a sooshaal miidiyaa kanaan naawwalee jira. Egaa walumaa galatti lixa Wallaggaatti wanti adeemaa jiru baay'ee waan nama yaaddessuudha. Giddu galeessa Oromiyaatti waraana guddaatu adeemaa jira. Bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatti akkasuma waraanatu gaggeeffamaa jira. Bahaa Oromiyaattis haala wal fakkaataadhaan Oromiyaa gara kibbaa Booranaa fi Gujiittis haala wal fakkaataadhaan waraana guddaatu adeemaa jira. Egaa kanaaf wantoota kan fakkaatan irrattidha kan mari'annu alafaana kan jiran Profeesar Isqeel Gabbisaati. Profeesar yeroo keessaniif galatoomaa nagaan dhuftan. Galatooma ijoolleen absaam. Tole galatooma Profeesar wantoonni akka jalqabaatti akka seensaatti irraa kaastanii Oromiyaan haala amma jirtu kana keessatti haleellaa guyyaa irraatiin wal qabatee walumaa galatti waraana amma deemaa jiru kana akkamitti ibsitu mee maalidha wanti amma deemaa jiru Oromoodhaaf akkamitti fireem gootanii keessu jalqabaa akkasii taasisu. Jalqaba irratti waan hin jechuu barbaadu namoota naannoo Wallagga Lixas, Wallagga Bahas, Horroo Guduruu keessattis namoota baay'eetu ajjeefamaa jira. Isaaniif gadda kootuun akkamiyoon gadda koo himee duwwaan maal akka inni bu'aa qabu hin qabu garuu hedduu akka inni nu gaddisiisaa jiru uummanni Oromoo akka baru. Namoota nagaatu namoota waraanaa wajjin siyaasa wajjin tokkollee walqunnamtii hin qabne kanatu ajjeefamaa jira. Sababni isaa immoo waanuma biltsiginnaan kanaan dura dubbatanidha. Waraana waboo duukaa bu'anii lafanni jirutti lolanii balleessuu hin dandeenye qurxummii isaa keessaa qabuu hin dandeenyu. Kanaaf gogsuudhumatu nurra jira. Waan qurxummii bishaan qurxummiin keessa lo'u keessa jiraatu sana isa balleessuun nurra jira kan jedhu isa hojiirra oolchaa jiru. Ergii kun jedhame bubbule gogsuun nurra jira bishaanicha gogsuun nurra jira ergii jedhame bubbule. Garuu haga ammaatti humna qaban hundumaa irree qaban hundumaa irratti buufachuuf hin dandeenye. Sababni isaa immoo waraana kan biraatu gara kaabaa keessa jira ture. Amma kanaan duras gaafa jalqabaa marsaa jalqabaa waraana kaabaa waraana Tigraay irratti godhamaa jiru sana gaafa raawwannu Oromiyaadhumatti deebina. Gaafa jedhu atis beektaa anis beekaa eeyyee Oromiyaatti deebi'anii Oromiyaa akka hin jirre gochuudhaaf adeemu laa waraanni kuni waraana kaabaa duwwaa miti waraana Oromoodhaa fi Oromummaadhaa fi Oromiyaa irratti bahedha jenneeti dubbataa ka turredha jechuudha. Ammas humna qaban humna naannoo Tigraay jiru waraanni amma gab jedhee waan jiruuf lajab jedhee waan jiruutii fi Laalibala
Laalibalaa lafa jiru irraatii fi karaa naannoo Saqoxaa Korammaa jedhu waraana sana jiru xayyaaraan fuudhanii asoosaatti geessanii asoosaadhaatii fi mandiin fudhatameera lixni wallagga irraa fudhatameera kanaaf karaa duubaatti dhufneetii isa dur tilmaamne isa jirru sana gochuun nurra jira jedhaniiti itti deemanis kanaaf amma maaltu ta'aa jira akkamitti ilaaltuu kanatti jettee kan dura himamaa ture. Gaafa kaabarraati raawwannu asumatti deebineeti jilbeenfachiisnaa akka jedhu sanatti tokkoffaa isa dhagan isaan gochaa jiranii durattis himamaadha ture amma hojiirra oolchutti ka'aniiru jechuudha. Xayyaaraan guuranii guyyaa tokko lama bulchin ergii waliigaltee nagaa jedhanii kaabaa wajjin Tigraay wajjin ergii mallatteessaniitii guyyaa lama sadii hin turre humna mootummaan Itoophiyaa qabu. Humna xiyyaaraa maaloo sana qabu hundumaa itti guurratanii namootas immoo atoobisiidhaan illee fiduudhaatiif eegaa hin jiranii xayyaaraan Laalibalaarraa asoosaatti guuraniiti itti yaasaniiti nama nagaadha kan isaan rukutaa jiran jechuudha. Kuni akkasitti kan inni ilaalamuun irra jiru gogsuudhaaf inni itti ka'an sun amma gaa itti jalqabaniiru jechuudha. Garuu gaafa isaan amma lafa waboon socho'aa jira. Oromoon mirga isaa eegsifachuudhaatii fi ofirraa faccisaa jira lafa jedhamutti ka'ani malee waraanni kun ammas keessa deebi'ee himuudhaatiif waraanni naannoo lixa Oromiyaa keessatti ilaalamu Wallagga keessatti ilaalamu Gujii keessatti argamu giddu galeessaatiis waraanni deemaa jiru waraanni kun waraana Oromoo irratti labsamedha. Oromummaa irratti kan labsamedha. Oromiyaa irratti kan labsamedha. Gurri dhaga'u yoo jiraate har'a isaa dhaga'u. Naannoo Wallaggatti waan dhaabbatu miti. Naannoo Gujiitti waan dhaabbatu miti. Naannoo Lixa Shawaatti waan dhaabbatu miti. Oromiyaa hunda waliin gahuudhaatiif adeema. Maaliif? Innumti karaa inni guddaan isaayyuu inni Tigraayitti waraanni isaan waraanaa turanii gufuu of duraati fudhachuudhaaf. Tigraay gufuu nutti ta'a. Oromoo kana irratti akka nuti hin baanetti gufuu nutti ta'a jedhan gufuu sana of duraati fudhadheera jedhanii waan yaadaniif sirni nafxanyaa goraadee qabu, humna qabu, beekumsa qabu, propagaandaa qabu fudhatee Oromiyaa irratti bahee jira. Har'a naannoo Oromiyaa irratti naannoo lixa Oromiyaa irratti kan inni har'a akka gaariitti mul'ataa jiru. Waan achitti hojjetamaa jiru waan isin achi argaa jirtan Oromoon marti. Waan Wallagga irratti argaa jirtan achitti hafuudhaaf jetta yoo jedhe yoo asitti yaada yoo ta'e isiniif hin galle jechuudha. Hin galleef Oromoodhaaf hin bayyu jechuudha. Achitti waan hafu miti Oromiyaa hundumaa hamma jilbeenfachiisutti kan deemudha. Waraanichi Oromiyaa irratti, Oromoo irratti, Oromummaa irratti kan labsamedha. Kun hubatamuutu irra jira. Isa kaan akkuma ta'e gaaffii gaafatte sanatti itti deemaa jirra waan baay'ee waan haasa'uu hin danda'amuuf. Tole galatooma Profeesar egaa wanti amma adeemaa jiru kun kallattii garaagaraatiin Oromoon haala itti riphee taa'utu jira. Giddu galeessa Oromiyaatti dhibbuma darbe kana ji'a torban lamaa fi akkas guyyaa 18 guyyaa 19 fakkaata. Haleellaa diroonii raawwatameen iddoo tokko tokkotti aanaa Cawiitti nama 70 oliidha kan dhumee sanaan dabalatee immoo dheengadduma kana aanaa Boojii Birmajiitti nama 63dha. Yeroo sanatti kan gabaasni dheengaddumarraa kaasnee jechuudha. Erga sanis namoonni du'anii du'uu baatanii wanti qulqulleeffannee hin jiru. Garuu wanti gabaasnee akka qabnu maqaa namootaa wajjin namni 63 akka du'eedha kan quba qabnu. Aanaa Bilaatti egaa kanaan wal qabatee suni namootni hedduun kan itti dhumaatiin guddaan itti raawwatamedha. Kanaan wal qabatee har'as magaalaa Najjoon jedha dhiifama. Magaalaa Mandiitti haaluma kanaan haleellaan xiyyaaraa kan raawwatamedha. Haleellaa xiyyaaraa guyyaa irraa raawwatame kanaani wanta nama raajuu magaalaa guyyaa gabaa ture. Guyyaa gabaatti irrattidha kan haleellaan kun raawwatame. Mee maal jechuu Profeesar guyyaa gabaatti irratti iddoo namni bittaaf gurgurtaa walitti dhufetti haleellaan kun raawwatamuun ergaan isaa maalidha? Hin beekama. Warri waan kana raawwatu kuni especially gaafa xiyyaararraan haleellaan raawwatamu taargeetti godhamee waan rukutamuutu beekama. Tarii buufata kuusaa waraanaa ta'uu danda'a, waraana walitti qabame ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a. Garuu guyyaa gabaa ta'uu osoo beekan, uummanni akka walitti qabamu osoo beekan, iddoo gabaatti haleellaan akkanaa raawwatamuun kun ergaa maal qaba jettuu waan raawwatame akkamitti ibsitu? Gaariidha. Waan jette sirriidha. Isa laa jalqaba keessumaa baasanii himuun atis waa'ee coobii kana kaasuun kee sirriidha. Namni
jaatamaa ol achitti ajjeefamuunsaa lixa shawaa keessatti ajjeefamuunsaa waan yaadatamudha. Naannoo sana maaltu jira? Naannoo sana wabootu socho'aa jira malee Oromiyaa ofumaatiitii fudhatanii ilaalanii as keessatti boombii roobsu nurra jira jedhanii waan socho'an miti. Wabootu socho'aa jira. Mirga Oromoo kabajuudhaaf socho'aadha jira. Oromoo irraati haleellaa nafxanyaa qolachuudhaaf jira waan jedhameefiti. Waboo yoo arguu hin dandeenye ummaticha rukutuu jechuun ummanni kun gargaarsa akka hin gooneetiif ummanni kun waboo akka hin deeggarreef bishaanicha keessaa gogsuudha. Qurxummicha yoo arguudhaaf hin dandeenye yookiis keessaa guurree fixuudhaaf hin dandeenyu bishaan galaana keessaa guurree fixuudhaaf hin dandeenyu bishaanicha gogsuun nurra jira kan jedhan sun cobiitti kan agartu isa kanadha. Darbanii lixa Oromiyaa kana keessa Wallagga bahaa keessatti duratti karaa warri waboo ijoolleen waboo kun hin deemti daggalatu jira karaa jedhan gara waamaa hagaloo nunnoo qumbaa gara jedhan kana keessattis lafa isaan jiranitti rukutaa turan. Xayyaaraan rukutaadha jiru jechuudha. Hin ajjeesu, namas hin ajjeesu, qabeenyas hin barbadeessu, hin balleessu. Maaliif kun ammas ummaticha jiilchuudhaaf ummatichaan adabadhuu taa'ii jechuudhaatiif ummata adabaadha jiru. Waboo loltoota waboo duwwaadhaa wajjin deemuudhaatiif waan hin dandeenyeef jechuudha. Waayyuu tuqaatti qassootti naannooma sana keessatti waamaa keessatti kan isaan boombiitti roobsaa turanii qotee bulaadha. Qotee bulaa hojiirra jirudha. Achi darbee lixa Oromiyaa sana keessatti gara waboon socho'eetii mandiidha darbee najjoo gaheetii utuu biilaa hin gahin magaala biilaa utuu isaan hin seenin warri mootummaa bulchan naannoo sana keessa jiran gatii isaan baqataniifi jecha ijoolleen dur manaatii gadi hin baane gadi ba'uudhaafis dadhabdee manaa gadi hin baatu mana barumsaas dhaquu hin dandeessu bayoodha maaliif hirreebuu hin ajjeesuu hin hidhuu gaafa sana garuu waboon dhufeeraa jedhamnaan hoggantoonni qondaalonni mootummaa magaalaa dhiisanii waan bahaniif ijoolleen gadi baate. Ijoolleen gadi baatee wal argitee wal dubbisuutti kaate akka ijoolleedhaaf akka durii wal dubbisuutti baanaan achirratti kan isaan roobsan. Kun maal agarsiisa kan jettu utuu beekanii laale achi hin galle waboon gaafa sana. Biilaa magaalaa sana hin geenne gaafa sana. Kan magaalaa keessa jiru dargaggoodha. Dargaggoo mana keessatti ukkaamsamtee turtetu magaalatti bahan. Magaala bira lafa baankii bira magaala giddu galeessatti kan isaan bahan. Bahaniiti wal dubbisan. Bahanii walitti yaa'anii wal ilaalan. Ijoolleedhaan namoonni sirraati deemaa qilleensi kun akka boombiitti sagalee akka boombiiti kan dhageessisu xiyyaarattiin nama maleeyyii kun yeroo baatu achirrattis taanaan ummatadha kan isaan rukutan. Dargaggoo ta'uusaa utuma argu dirooniin jedhan kun kaameraas qaba. Eenyu akka ta'an arguudhaatiif hin danda'a. Kaameraa sanatu ilaala. Eeyoo akkachitti sassaabame hin argu. Garuu dargaggoon kun isaanumatu boronmoo dhaqee wabootti makamaa. Sababa kanaatiif adabuutu nurra jira waan jedhaniif ijoollee beekaa ajjeesan. Hin ajjeesan duwwaa miti. Boombiidhaan fixan gugguban duwwaa miti. Akka reeffi hin kaane immoo godhan itti deebi'anii. Reeffi akka ciitii qabu nurra jira. Naqamtetti gaafa seenanis kana godhan. Naqamtetti hammattiirraa fooqii yaabbataniiti naannoo buufata atoobisii kan jedhan kan durii tokko jira. Naannoo sanarra fooqii yaabanii fooqii irraati snaayiperiidhaan hamma waboo keessaatti lamaan sadan tokko kan ajjeesan nama 5 kan ajjeesanii reeffi isaa ittiin bu'amu hin tuqxanii jedhanii namaan hin awwaaltan jedhanii sareedhaatii fi waraabessi seenee akka inni nyaatu godhan. Ila hamma har'aatti ka'uu isaatiin beeku guyyaa 4 darbeera. Reeffa agarsiisu namni kan rakkate du'uu namaa miti. Isa du'e sana fuudhee awwaallachuu dadhabuu isaatiiti. Isa du'ee lafa jiisu waraabessi akka nyaatu warra godhan maaliif godhan bishaanicha gogsuun nurra jira waan jedhaniif. Maal gochuudhaaf kan hundumaa gochaa jiru gaa maaliif kana godhan amma Naqamtetti kan ammatillee dubbatte naannoo Naqamteetiiti egaa gara Gimbiitti yeroo deemanii naannoo Bakke Jamaa kan jedhanii naannoo Soorgaa jedhaniiti waldaan kiristiyaanaa jira. Waldaa kiristiyaanaa sana keessa kan jedhamu tuusaan waldaa kiristiyaanaa keessa deemanii achirrattidha kan isaan boombii irratti roobsanii nama 16 ajjeesan.
isa iyyatan warri waldaa kiristaanaa naannoo sana hooggantoonni waldaa kiristaanaa naannoo sanaa warri olaantoonni sinodosii giddu galeessaa jedhanii isadha kan isaan iyyatan nama waldaa keessa jiru kan ajjeesaniif. Sababa kanaatii fi maaliif kana godhuu maalitti deemaadha jiru kanas jetteefi namni 63 sadaasa 2 biilaatti gaafa du'u mandiitti har'a kunoo namni gara 80 gaheera jedhu gaafa du'u. Naqamtetti magaala keessa duwwaa miti nama waldaa keessa jiru akkasittiin yeroo mul'ucu godhanii fixan. Kan isaan hojjetaa jiranii waboodhaa wajjin miti lola keessa kan isaan jiran isan sila jedhedha kan deemaa jiru. Oromoodhaa dirmatuun irra hin jiru. Oromoon akka uummata tokkotti ka'uun irra hin jiru. Bishaanicha gossuun nurra jira jechuun galaana Oromoon kan nuti jechaa turre. Oromoon galaanaa irra aana kan jedhamaa ture suni galaanicha sana gossuutu nurra jira jedheetti piipilitti deemaa jira. Lammata immoo laa kanarratti waan jechuu barbaadu. Kan mootummaan amma jiru mootummaa kan Oromooti. Mootummaa Oromooti kan amma jiru. Badiinni godhu hundumtuu yoo nuti amma deeggaruudhaatii baanne yoo nuti amma itti hiriiruudhaa baanne jala hiriiruudhaatii baanne nuti itti gaafatamaa badiinni geessisaa jiru jedhan. Har'a immoo maal jedha gamaa? Har'a immoo maal jedhama gaa? Kunis har'a mootummaa keetiin hin jedhuudhaaf danda'ama jechuudha. Har'as mootummaa Oromooti jechuudhaaf hin danda'ama. Namoota nagaa dargaggoo magaala keessa deemani. Namoota mandiidhaati gabaatti ol bahani. Namoota naqamteeti waaqa kadhachuudhaati waldaatti ol gahan irratti xiyyeeffatee inni ajjeesu suni mootummaa Oromooti gaa kunis jechuudha. Kunis mootummaa Oromooti jedhameeti itti yaadatamaa jechuudha. Kanaaf kan yaadatamuun irra jiru laa maal akka hundeensaa akka ta'e maal irratti waraanni kun akka inni deemaa jiru eessa irratti akka inni deemaa jiru eenyuun irratti akka inni xiyyeeffate Oromoo irratti kan hin jedhu sana irraanfatamuun irra hin jiru. Lammata mootummaa Oromootu akkas nu godhaa jira yoo nuun jedhe mootummaa Oromootu kana nu godhaa jira yoo ta'e namoota nagaa mootummaa Oromootu kana nurratti raawwataa jira yoo ta'e mootummaan Oromoo bara baraan nutti hin dhufin. Bara baraan mootummaan Oromoo kan akkasii nutti hin dhufin. Qabsoon kanaaf adeemus haa dhaabbatu hin barbaachisu yoo kanaatiif ta'e kana lamaan dhaqan hin jala muree dubbatuudhaatiif barbaada. Tole galatooma Profeesar kanaan wal qabatee wantoonni guddaan yeroo ammaa kanatti kallattii garaagaraatiin ka'aa jiru egaa waan amma tuttuqxan kanas ni kaasa. Mootummaan kuni jaalatee miti kan haleellaa kana raawwachaa jiru humni isa mormaa jiru kuni warra aangoo barbaadudha malee mootummaan kuni mootummaa keenyadha. Aangoo barbaachaadhaaf wanti kuni dhufee namoota jedhantu jiru. Mootummaan kun immoo gama tokkoon taa'ee uummata kana wajjin mari'achuu hin barbaadu. Yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin taa'ee mari'achuu hin barbaadu. Warreen faallaa isaa dhaabbatan hunda fixaatiin kan jiru. Gama birootiin immoo gama kaaba biyyattiitti warra TPLF wajjin taa'ee mari'atee kallattii garaagaraatiin waan hunda furuudhaaf kan itti deemu. Egaa warra mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhan kanaani akkamittidha mootummaan Oromoodha Oromoo wajjin taa'ee mari'achuu dadhabee rakkoon isaa hoo maali jettaniiti kaastume warra inaafadhaan mootummaa kana waraabaa jiran yookiin mootummaan kun akkuma waan mirgi Oromoodhaa deebitee barbaacha aangootiif waraanni bilisummaa Oromoo yookiin ilmaan Oromoo dirreetti bahanii lubbuu isaanii kennaa jiran kun barbaacha aangootiif dirreetti bahanii warra ibsantu jiraniiti. Akkamittidha waan kana jettu araara gara kaabatti deemaa jiruu fi waan Oromiyaatti ta'aa jiru kanaan wal qabsiistanii. Gaarii. Warra aangoo barbaadanidha waan jedhamu sanarratti. Kuni ani nan beeka bara dargiitii jalqabee waan jedhamudha bare. Aangoo barbaaduun akka waan badiitti kan ilaalamu. Isaanuma maalitti jiru? Warri mootummaarra jiran maal irratti jiru? Maal barbaadu isaan immoo? Aangoo miti isaan kan barbaadan. Aangoo barbaachuun mataa isaatiin yakka miti. Matuma isaatiin yakka miti kun. Ummata jiru sanaa ummata kankoo kan ta'e mirga isaa eegeetan diinarraa facciseetan jireenya isaa fooyyessuudhaatiifan mootummaa barbaada jechuun yakka miti. Homaa kun akka yakkaatti ilaalamuun irra hin jiru mootummaa barbaaduun. Yoo mootummaan inni filatame jedhee aangoorra jiru sun dirree siyaasaa sana osoo hin cufin hundaaf mirga eegee jireenya uummataa tolchuudhaatiif adeema yoo ta'e dirree siyaasaa karaa nagaa deemsu sana cufee uummata mana hidhaatti naqee isa kaan dararaa hin jiraatu yoo ta'e sababa daggalatti galtuuf hin qabdu. Karaadhuma sirrii ta'een karaa nagaatiin lolta. Kan uummata Oromoo irratti dargaggoon Oromoo
mana keessaatiiti gadi guuramanii warri ajjeefaman mana hidhaa keessaa guuramanii kan ajjeefaman garatti goran gaafa dhaban waan ittiin jiraatan waan dhaban yeroo dhaban garatti baqatan gaafa dhabanitti waa bootti galaniiti silaa du'uun kun oolu mana keessa siyoon taa'e magaala keessa siyoon taa'e hiree tokkollee hin qabu mirga tokkollee hin qabu. Sababa kanaaf falmataanuma du'uun irra jira kan jedhu irratti jireenya ummatichaa fooyyessuudhaaf egeree ummata kanaa tolchuudhaatii fi qabsootti jiru malee akka warra magaala keessa taa'anii jireenya ofii isaanii tolfatanii garaas guuttatanii ofii isaanii waan dhugaatii isaaniis garaatti guuttatanii mootummaa barbaaddu jedhan miti. Kanaa miti kan ijoolleen Oromoo dargaggoon Oromoo daggalatti gadi dhaabbatee hidda mukaa nyaattee ganna bokkaadhaaf qorraanii galgala bona immoo abiddaan boba'aa kan isheen jiraattu hiree dhabdeeti filannoo dhabdeetti. Kanaaf aangoo barbaadu jechuun akka yakkaatti ilaalamuun irra hin jiru. Jireenya namaattiin fooyyessita aangoon. Hiree namaattiin tolchita aangoon sun akkasitti kan irraa fudhatamaa irra jiru. TPLF wajjin tokko ta'anii jedhe. Isaan maal isaan godhan warra TPLF mootummaa kana maal godhe? Isaantu wajjin ture laa warri. Warri har'a wal ajjeesaa wal fixaa jiru har'a ammoo wajjiniin taa'ee wajjin haasa'aa jiru waraana Itoophiyaa raayyaa ittisa Itoophiyaa keessatti kan wajjin ture isaan. Siyaasa keessattis paartii tokko ijaarratee kan wajjin ture isaanumadha kan achi keessa ture. Amma muummicha ministeeraa kan jedhan sun kan inni dhalates, kan inni keessatti guddates, kan inni keessatti barates, kan inni keessatti morodamee nama ta'ee baheetis isaan jalatti. Kan isaaniiyyuu Oromoo irratti wanti isaan gochaa turan irraanfatameeti har'a garuu mirgaaf warri lolan. Tigraayis taanaan naannoo koo anumatu bolfataa'e. Naannoo koo ofii kootiin of bolfadheeni waan uummanni Tigraay keessaati gara 700,000 lubbuu isaa itti kenne sana kabachiisuudhaatiif lolaa filannoo nuti godhanneeti naannoo keenya bulchinnaan waraanatti baase. Mirga isaatiitiif lolaa jechuudha. Adda addummaan qabu. Isaan lamaantu wal gargaaree mootummaa isa akkasii kana. Mootummaa ammaa kan akkasii ani mataan koo argee hin beeku kan akkasii. Mootummaa akkasii takka argee hin beeku. Isa kana waanjoo sana ofirraatii baafachuudhaatiif lolachuu jechuun isarraatii ofirraatii baasuu lolachuu jechuun maatii TPLF duwwaa ta'e agawusoo kanumadha. Qimaanti soo lolaadha jira. Benishaangul soo lolaa jira. Bakki kan biraanis lolaa jira. Kan Oromoo duwwaan maaliif kan TPLF duwwaatti tuqame. Kan akkasittiin si qalu. Mootummaa akkasittiin si qalu. Mootummaa si ajjeesee abiddaan si gubu. Mootummaa mana sirratti gubee jaarsaaf jaartii mana keessaati ari'u. Mootummaa ilmi keessa daggalatti gale jedhee jaarsaaf jaartii ajjeesu sana ofirraatii kan qolchuudhaatii fi kan bobba'e hundumaa wajjin dhaabbattee loluun yakka ta'uudhaatiif hin danda'u. Waa'ee mirgaati. Waa'ee kaayyooti. Sababa kanaatiif warri magaala keessa taa'anii warri wajjin dhalatanii wajjin guddatanii wajjin nama ta'an achi as galagalanii namoota kan biraadhaan immoo TPLF wajjin dhaabbachuudhaaf dhaabbata jedhanii dubbatuudhaatii fi moraalitii tokko ittiin illee qaban, olaantummaa tokko ittiin illee qaban. Numiti kan keessatti guddate, numiti wajjiniin kan guddate, numiti kan yakka wajjiniin godhe, waboomiti kan wajjiniin yakka godhe Oromoo irratti isaan mataa isaaniiti karaa kan biraallee hin beekan. Kan isaan irratti wal lolan aangoo narraatii fudhataa aangoo sana garuu kan ittiin fudhadhee sirna nafxanyaa deebisee irratti ijaaruudhaaf adeemu sana hin gadhiisu jechuudhaaf jibbaata lolaa jira. Wanti badee hin jiru garrachuutti iyyuu mirga ofiitiif loluun mirga seerris sii kennuudha, mirga seenaanis sii kennuudha kan jedhudha kan yaadani qabu. Tole galatooma Profeesar amma beekanaa wal qabatee wanta amma deemaa jiru kana maaltu callisuutu jira Oromoon. Wanti amma deemaa jiru kun guyyaa guyyaadhaan Oromoon dhumaa jira. Guyyaa guyyaadhaan Oromoon lafoodhaanis sabiidhaanis dhumaa jira. Sabni kun saba qabsoo keessa jirudha. Sabni qabsoo keessa jiru qabsaa'aan isaa jalaa ajjeefama beekamaadha. Kallattii garaagaraatiin aarsanii kafala dhugaadha. Garuu ammoo uummata nagaati irrattidha haleellaan kan adeemaa jiru. Haleellaa adeemaa jiru kanaan wal qabatee mee viidiyoo kana dhaggeeffannee agarree haa deebinu. Tarii viidiyoon kuni miidiyaa keenya labsuu danda'a. Garuu dhugaa uummata Oromoo agarsiisuudhaaf jecha kallattii kamiinuu waan uummata Oromoo irratti raawwatamu agarsiisuun dirqama. Yoo sababa kanaafis ukkamamuun dhufa ta'e kallattii garaagaraatiin kan uummata keenyatti beeksisuun ta'a jechuudha.
ويو 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 Afaniru di sini ada apa ya ada apa begini? يصير كمان رقم ما في ما تأتي رقم ما في Rumah di mana mereka? Mana ya? Masuk di bis tegal di sini. Tahu tak apa? Mau masak terus ya? Terus ya? مو ردا Jesus Christos ini Oyo Egaa viidiyoo kana namni baay'een miira keessa nama galchaa akkamitti akka laallamuu danda'u hin beeku rakkoo guddaadha Oromoo keessa kan jiru. Namoonni tokko tokko as jala yaa'anii kallattii garaagaraatiin sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u utuu obboleessa kee irratti utuu harmee kee irratti utuu abbaa kee irratti utuu haadhoo kee irratti wanti kun raawwatame maalidha akkasitti dhagahamu gaafii jedhudha. Uummanni kun uummata nagaadha kan ajjeefamaa jiru kallattii garaagaraatiin namoonni waan amma raawwatamaa jiru kana akka waan namoonni kallattii garaagaraatiin fedhaa ofirratti du'a kana ofitti affeeranitti namoonni fudhatanii qoosaatti jiran hedduutu jiruuti. Maaltu kana fide Profeesar kallattii garaagaraatiin Oromoon duraan gaafa waan tokko raawwatu waliin dhaabbatee falmata dhugaadha. Warri mootummaa kana deeggaree faana dhaabbatu dhugaadha rakkoo miti gaafa qeerroon asfaaltiitti bahee daandii cufullee uummata mangaa እነዚህ mangaawwachi jedhanii warra amaaraa wajjin dhaabbatanii hidha kolfaa turan. Nu arrabsaatis turan beekamaadha. Qaama sanaati waan ta'eef sirriitti hin beeka. Har'a ummanni haala kanaan jira. Diyaaspooraan Oromoo bara duraanii gadi baheetidha falmachaa ture, hiriira bahaa ture. Tibba darbe kana wantoonni mul'atan jiru kallattii garaagaraatiin Kanaadaatti illee, Londanitti illee, akkasuma Ameerikaa biyyoota garaagaraatti wantoonni raawwatamu jiru, mul'atan jiru. Garuu yeroo ammaa kanatti biyya keessaa namoonni sooshaal miidiyaa irratti homaa barreessaa hin jiranii sodaachuu danda'u ta'a. Biyyuma alaa kana namoonni taa'an waan tokko dubbachaa hin jiran. Du'aati Oromoo waan tokko jechaa hin jiran. Diyaaspooraan Oromoo waan tokko jechaa hin jiru. Kallattii garaagaraatiin Tiwiitarii irratti namoonni muraasni ijaaramanii tiwiit gochuu rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru kana ibsuu dinuma jira. Garuu hanga baay'ina keenyaa fi hanga Oromoon walii quuqamuu fi waliif dirmatu sana wanti Oromoo irraa mul'achaa jiru hin jiruuti. Maaltu kana fidee warra immoo du'a Oromootti qoosanii akka waan biyyi nagaa ta'eetti olii gad deemanii sirbanii fi ragadaniin maal jettu? Uummata Oromoo biyya alaa kana jirus biyya keessa jirus kallattii garaagaraatiin sagalee ta'uu danda'u hundaanuu dhaamsi jiru maalidha? Haala akkamii keessa jira Oromooni? Kanaaf maal godhaa jettu? Kun egaa seenaa dheeraadha qaba. Wanti kan amma addana geenye seenaa mataa isaa kan danda'e dheeraadha qaba. Jalqaba irratti OPDOtu Oromoo galmaan gaha. Fedhii Oromoo galmaan gaha OPDO'n kan jedhamu sana. Gaafa sana dubbiin bahe OPDO'n galmaan gahuudhaaf hin danda'u. Akkuma jalqabamee dubbiin kunii yoo hin ceena taane sagantaa ce'umsaatiin ta'uu irra jira malee OPDO'n hin danda'amu. Jennee gaafa dubbataa turre hin ganama Oromoonii hin ganama Oromoo dhagganaa kun meeshaa kan biraati meeshaa diinaatiiti OPDO'n kun dhaloota kan badedha. Gaafa jedhamu lakkii kunis Oromoodha ka jedhu kan himamaa ture sanatu Oromoo iddoo lamatti baqassuu jalqabe. OPDO'nis Oromoo keessaa baate. OPDO'nis karaa nagaa Oromoodhaa fi mirgisaa akka eegamee eenyummaan isaa eegamee gaaffii gurguddoo Oromoon qabu hundumaa hin deebistii ka jedhamu sanarratti baqaquu jalqabe Oromoon. Waa'een ganamuu isaa irraanfatameeti Oromoon iddoo lamatti baqaquu jalqabe. Kun immoo waan ofii isaatiin ta'e miti haftaamu. Namootatu irratti hojjete. Warri OPDOs gaafa Amboo dhaqilaa namicha muummicha ministeeraa jedhan gaafa Amboo inni dhaqe. Amboo gaafa inni simatamuudha akka Oromootti Lammaa Magarsaa wajjin gaafa achitti dubbate. Gaafuma sanadha kan inni ganuu sana baqassuu kana kan inni jalqabe. Gaafuma sana gaafa qabsoon Oromoo asitti eegalte. Qabsoon Oromoo Ambootti eegalte Amboodhaadhaaf siidaa guddaa asitti dhaabna qabsoo Oromootiif gaafa jedhu maali Baaleenoo maali Harargeenoo ka jedhu maali Wallaggeoo ka jedhutu dhalate akkasitti dubbatamaadha ture. Inni garuu beekaadha jedhe
Amboodhaa jedhee miti amboo ofitti qabuudhaa jedhee miti. Seenaa amboo kabajuudhaa jedheetiis miti walitti naquudhaatiif jedheeti. Gaafa sana eegale. Gaafa sana baqassuutu irra ture jechuudha. Warri bira dhaabbatan gaafa sana isa bira dhaabbatanii gaafa inni kana jedhu warri bira dhaabbatan Oromoo keessaa bahan kan jedhan aangootti ol bahuu isaatiif sababa warri ta'an gaafa inni baqatu dhaabatee ilaalaa ture gaafa sana haqa jalqaban fi gaafa inni baalee dhaqee afaan baalee jedhee dubbatu afaan baaleetiinis itti dubbadha gaafa inni jedhu warri bira dhaabbatanii dubbatan sana gaafa inni baqassu ofumaa ta'e miti gaafa inni Oromoo babbaqaqsu gaafa sana kan bira dhaabbatanii harka rukutaatii turantu jira ture jechuudha. Ofumaatii ta'e miti kan inni as ga'e siin jechuudhaatii hin ganame Oromoon. Oromootu ganame. Warri qabsoo Oromoo keessatti dhalatan immoo keessatti guddatan haqinnaatu haa guddatu garuu kaayyoo Oromoo isa ganamaa sana qabanii dadhabina isaanii maaloodhaanis waan isaan baballeessanis haa jiraatu. Kaayyoon gara Oromoo garuu qulqulluun tokko lafa jirti hiree isaa ofiin murteeffatuu qaba kan jedhu immoo dachaasanii gaafa isaan mana hidhaatti naqan kan gargaaraa sanatti jira. Atti naqi isaan kun warra ta'uudhaatiif miti Oromoodhaaf ta'u miti Oromoo bilisoome sana deebisanii gabroomsuudhaaf warra deemuudha jedhamee yeroo inni itti deemamu kan bira dhaabbatanii itti jabeessii jedhantu jira ture. Oromoon ganamuu duwwaatu hin ta'ini Oromoo facaasuudhaaf irratti yeroo hojjetamu Oromoodhuma dhaabbatee harka rukutaadha ture jechuudha. Kanachis immoo waboonii diina Oromooti. Nuti karaa nagaadhaan fixuudhaatiif adeemna. Waboon garuu Oromoo irratti diinadha. Naannoo tokko duwwaadha ala baasuudha jedhanii qubatti qabaa gaafa isaan turan sanas hiikkatuutu irra jira malee karaa nagaa malee hin deemnu jedhamee gaafa godhamaa ture sanas Oromoo dhumatu wal gaheeti qubatti qabaa ture jechuudha. Oromoo dhumatu faffaca'ee hojjetan irratti garuu dhagahuudha dadhabe. Ammas hin hafne lawanni sun. Ammallee hin hafne ammas hin hafne. Ammas Oromoo sana faffacaasuudhaaf wanti godhatamaa jiru hin jiru. Godhatamaa hin jiru hin jirre. Waan godhamuun irra jiru faffacaasuudhaaf addaan baasuudhaatiif har'a godhamaa jira. Eenyu faasummaa gochaa jira? Atoo agarsiisuudhaaf hin dandeessu. Gaafa nafxanyaan taa'anii wallaggi kophaatti bahuudhaatu irra jira. Hiree isaa ofiin murteeffatuuf kophaatti dhaabbachuutu irra jira. Gaafa nafxanyaan jedhu gaafa nafxanyaan akka ittiin dubbatu Oromoon taa'ee nama dhaggeeffata. ቲፒኤልኤፍም ኦነግም ሊጫወት ፈልጎ ነው አልተሳካም። አማራው ችግሩን ስለሚያውቅ አልተሳካም። በብዛት ግን ሀይድ የምታደርገው ችግር ካለ መጨረሻ አንዴ ከፈነዳ በኋላ መያዛችን ማለት ይሄ ፖለቲካ በቅርቡ ይፈነዳል። አሶሳን እየጠየቀ ነው ቀስ በቀስ ለሱ የሚያመቸው አሶሳን ቢጠይቅሽ ቢካዝ አሶሳ ለመሬት አዲስ አበባ መጥቶ ምን ያደርጋል? ከወለጋ አዲስ አበባ እስከመጣ በጣም ጋውሮሞ አሶሳ ይቀርበዋል ከንት ፊንፊኔ በሚል ወይንም አዲስ አበባ ሄዶ ከሚል አሁን ለምሳሌ ምንድነው በብዛት ሲጠየቅ የነበረው የቱለማ ኦሮሞ ጥያቄ ነበር። ወለጋው ሲጠየቅ ነበር እንጂ ወለጋ የራሱን ፖለቲካ ነበር ሲጠየቅ ነበር። አሁን ምን ስማርት እየሆኑ ነው ባይዘው የወለጋው ኦሮሞ አሶሳን እየጠየቀ ነው ቀስ በቀስ ለሱ የሚያመቸው አሶሳን ቢጠይቅሽ ቢካዝ አሶሳ ለመሬት አዲስ አበባ መጥቶ ምን ያደርጋል? ከወለጋ አዲስ አበባ እስከመጣ በጣም ሩቅ እዛ ድረስ ሄደ ምንድነው የምታደርገው? ስለዚህ ወለጋው መጠየቅ ያለበት አሶሳን ነው መጠየቅ። ወለጋው ክልል መሆን አለበት ባይዘው አማራው ይሄንን ጥያቄ ነው መጠየቅ ያለበት እንደው ዶሮ ወለጋ ክልል መሆን አለበት ብሎ መጠየቅ ነው። ወለጋ ወጣ ማለት ኦሮሞነት የለም። ከዛ በኋላ ኦሮሞ ለሁለት ይበተናል። ዋናው ማሰሪያዋ ወለጋ ነች። ጋዝ ይሄን በደንብ ማወቅ አለበት። Akkam atis beekan har'a dubbanne miti waa'ee kana har'a dubbanne miti. Iddoo afurtu jira Oromoo keessaati kan Amaarri sochoosee yookiis diinni Oromoo sochoosee Oromoo kan addaan baasuudha danda'u bakka afurtu jira. Tokko kan marsamanii jiran kan akka Kamisee kan akka Wambaraa achirrattidha dubbiin kan dhuftu. Achirrattidha kan dhuftu dubbiin naannoo Baambasii kana kan Oromoo irraa citee Oromoo irraa kutamee deemu achirrattidha tokko kan hin dhufu. Inni kaan immoo lafa daangaan sirriitti hin sararamne irratti hin dhufa. Iddoon gara biraan iddoon sadaffaan magaalaa Oromoo kan ta'e Oromiyaa keessa ta'e magaalaa nafxanyaa keessaatiiti ka'a. Nafxanyaan itti lakkoofsa guddaa qabu irraatii ka'a. Inni dhumaarra immoo lafa safaraa lafa namni qubattee jirtu sana keessaatii ka'a. Ka jennee dubbataa turre suni amma la sirrii namatti bahaadha jira.
waan amma afaan Amaaraatiin dubbatamaa jiru yoo Oromoon hin dhagahaa ta'e isuma nama sila dubbataa ture facaasuudhaaf Oromoo babbaqaqsuudhaatiif kan hojjetaa jiran gaafa jennu Finfinneen kan tuulamaati tuulamaanii Finfinneef halolu Wallagga garuu asoosaadhaatiif halolu asoosaan Benishaangul keessa jira rabbeedhiiti. Kanaaf Wallagga kana kunneen Sudaanitti achi baafnee Benishaangul Gumuzii wajjin waliin dhoofna walitti rukutannaa jedhanii isaan akka kanatti gaafa isaan dubbatanii kan Wallagga sana keessa taa'ee nama kana fixaa jiru lamma warra waldaa naqamtee sana keessatti ajjeefamanii afaan Amaaraa dubbatu ka jedhanii xalayaa sana irratti barreeffame karaa isaan dhufan illee ni beekna. Lafti isaan safaranii jedhan gottanii jiru. Achittidha kan isaan hidhatan. Bara 2006 keessatti illee achiitii ka'anii dhufanii naqamte keessatti nama ajjeesaa gaafa isaan turanii irraa kan faccise ijoollee poolisii OPDO kana kan tureera wanti isaa jechuudha. Achirraatii ka'a. Iddoo akkasirraatii dhufa. Maaliif har'a akkas ta'e ka jedhu seenaan isaa dheeraadha kan isin jedhu akkasittiin deemaa ture garuu kana gidduutti gaafa Oromoon ganamuu hin ganamne jechuuni. Gaafa Oromoon faffacaasan OPDO'n faffacaastola billiitiidhaan gargar baafte. Har'as kunoo kan OPDO'n hojjetaa jiru kilastarii 6 baafnuudha. Kilastarii 6 baafnu Wallaggi mataasaa danda'e zooniin Arfan Ilbaaboriif Jimma mataasaa danda'e Tuulamni yookiis Shawaan mataasaa danda'e Arsiidhaaf Baaleen wal duukaa ta'ee Harargeenis qofaatti kilastarii jenneeti irratti goonee ta'u jennaa jedhanii Oromiyaa kukkutuudhaan adeemaa jiru gaafa jennu ammayyuu socho'aa hin jiru. Maaliif hin baqaqe hin faffaca'e akkaataan hojjenne kan kana godhe immoo namootuma warra maallaqaatiif jedhee dhimma bu'aa mataa isaaniitiif jedhee aangoodhaaf jedhee Oromoo sana ganee dhaqee biltsiginnaatti harka kennateedha. Hin baay'atan isaantu irraa burjaajii sana keessa baay'isan. Ila har'as abtaan waan ati irraa kaate irratti hin jedhee sanan dhiisa. Har'as imimmaan amma sila dhaggeeffataa turre wayyoo kan jedhu dargaggeessi sun ilma Oromooti. Imimmaan dhangala'u sun imimmaan Oromooti. Kan inni dhangala'u immoo dhiiga Oromoo kan dhangala'eefi. Saniifidha kan isaan wayyoo jedhan. Kan ajjeesu sirna nafxanyaa kan irratti ijaaruudhaaf adeemaa jiru. Sirni nafxanyaa sun immoo Wallagga duwwaa irratti ijaaramee Gujii duwwaa irratti ijaaramee yookiis Lixa Shawaa duwwaa irratti ijaaramee dhaabbata yoo jedhee Oromoon hin yaada yoo ta'e yookiis wanni achi irratti godhame na bira hin ga'u yoo jedha ta'e akkuma namichi waa'ee warra bara naatsii jedhe tokkotu jira. Kaleessa gaafa isaanii abaluuf dhufanii calluman jedhee yeroo isaanii warra Yihudaatiif dhufanii calluman jedhee yeroo isaan Kaatoliikii dhufan yeroo isaan calluman jedhee gaafa isaan gara koo dhufan garuu an harka duwwaadhaan jira ka jedhe akkan taane tokkummaa Oromoo gaafa jennu tokkummaan isaa kun hireen isaa tokko ta'uudhaan irratti jechuudha kan Oromoo. Hiree isaa tokko ta'uudhaatiif yoo bades wal qabateeti bada yoo jilbeenfates wal qabateeti jilbeenfata. Garuu Oromootu bara imimmaan har'a dhangala'u kana utuu ilaalu Oromoon dhiiga akka kana dhangala'u kan ijoollee Oromoo kan ilmaan Oromoo gadameessa haadha Oromoo keessaa qaba utuu ilaalu yoo qabsootti gadi hin ba'u ta'e inuma jilbeenfata dhiigi dhangala'uun immoo inumatti fufaa jechuudha. Mee ammas viidiyoo tokko dhaggeeffanneetiin gaafii isiniif kaasaa Profeesar. ሁነት ማስታወስ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ጀዋር መሐመድም ሆነ የኦፌኮ መሰል ሰዎች በአንድ ወቅት እዚህ ምዕራብ ወለጋና ምስራቅ ወለጋ ላይ የራሱን የፋኖ ብሎ ስብስብ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት እያደረሰ ነው የሚል አንድ ዝርዝር ጥናት አወጣን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት እየተፈጸመ ነው በሚል መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል። እዚህ በፊት ይሄን መረጃ ላነሳውትም ግን ይሄን መረጃ ማገለጥ ወይም ደግሞ መናገር ፈልጋለሁ። እዛ አካባቢ ላይ ምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ወለጋ ላይ በተደጋጋሚ አማራ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት ይደርሳል። ጥቃት ተደጋጋሚ ሲሆን ራሱን ለመከላከል ብሎ የታጠቀ ኃይል አለ። ያ ኃይል የራሱን የአማራ ፋኖ ብሎ ይጠራነኝ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ይተማመንበታል፣ የፌደራል ፖሊስም ይተማመንበታል። ተጨባጭ መረጃ ነው በነገራችን ላይ በአንድ ወቅት እነዚህ አካባቢዎችን በርካታ ቀበሌዎችን እንግዲህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እዛ ውስጥ ያሉት አንዳንድ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው አመራሮችም ሊታመኑ አልቻሉም። የፌደራል ፖሊሱም እንደዚሁ እያሳለፈ ይስጣቸው ሊታመኑ አልቻሉም።
የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስም እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊቱም ሁሌም ጫካ ናቸው እዛ ላይ። በነገራችን ላይ በጣም ቆራጥ የኢትዮጵያ ወታደሮች እንዳሉ መንገር እንፈልጋለን። Maal jedha tarii namoota afaan Oromoo qofa dhagahanii fi Wallagga keessa qaama hidhatee socho'uutu jira. Faannoo jedhameet waamama. Achuma jiraatota godina sana keessa jiraatanidha. Mootummaan federaalaas jedha. Ragaan kun ragaa qabatamaadha. Jira sararee dubbata. Mootummaan federaalaas itti amana. Poolisiin federaalaas itti amana. Qaamni kuni achi taa'eetidha Oromoo waraanaa jira. Amma waldaan kiristaanaa magaalaa Naqqamteetti argamu kan ibsaarra baase afaan Amaaraa dubbatu dhufaniitidha Oromoo ajjeesanii kan jedhudha. Waraanni Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kuni waraanuma sirna kana wajjin gaggeeffamaa jirudha. Waraana warra aangoo jiru qofa wajjin gaggeeffamaa jirudha. Namoota jedhanii yaadanii fi waraanni Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kuni kallattii hedduu qaba, bifa hedduu qaba. Namoota kaayyoo hedduu qabanii fi fedha hedduu qabantu Oromiyaa irratti waraana banee jira. Namoonni jedhan hedduudha. Mee walumaa galatti Oromiyaa irratti waraana eenyu faatu banee jira? Kaayyoon isaanii hoo maal jettu? Yoo walumatti qabaa jenne siyaasni biyya Itoophiyaa sana keessa deemu olaantummaa Amaaraa kakaleessa hafe sana isa deebisuudhaatiif adeemaa jira. Isa deebisuudhaatiif immoo Oromoon akka Oromootti eenyummaa isa qabatee jiraachuun irra jiru. Oromoo balleessuuf deema ka jennu kanaaf. Akkuma gaafa durii afaan isaas jijjiirtee, qorqalbii isaas jijjiirtee, kan jilbeenfatee bulu, kan ofirraanfatee bulu, kan mirga isaa hin beekne gochuus irra jira. Akkas gochuus irra jira. Eenyudha kan achi keessaati lolaa jiru kan jedhu isatti deemuudhaatiif dura maaliif naannoo sana akka loonii silaa isa dura jetti irratti kaa'anii Wallagga sana keessa jira mataan isaa kan sabboonummaa Oromoo mataan isaa achi keessa jira. Achi keessatti yeroo kunne iddoo hundumatti ajjeesuudhaaf hin dandeenyaadha. Akkas jedhe ilaalaa anatu jedhe miti. Jechaadha turre garuu kan isaan jedhan waan dhagaa turreef gadi baasanii har'a dubbatanii malee achitti mataasaa yeroo kunne mataansaa achi jira. Akka nama bofa ajjeesuu mataasaa yeroo kunne qaamni isaa hundumtuu eegeensaas miilli isaas maaloo isaa kan iddoo kabiraa jiru hundumtuu hin du'aa. Sababa kanaatiif kan achitti lolli godhamuun irra jiru kan isaan jedhan. Achitti immoo ummaticha sanadha kanatti mataa dhooftee baballeessitee akka amma gochaa jiranitti balleessuun kan sirra jiru jara sana ummata sanadha. Ummata hin jilbeeffanne sanaan itti adeemaa jiru. Eenyutu kana balleessuudhaaf itti adeemaa jira? Olaantummaa Amaaraa kakaleessa balaaleffannee wareegama meeqaan jelaatii immoo baaneerra ka jennee dubbataa turre tun. Isa immoo eenyutu godhaa jira ka jedhu inni kan nuti beeknu jira. Raayyaan ittisa biyyaa utuu kaabatti ol hin deebi'in raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana buufatee ture. Arjoo keessa buufatee jira ture. Horroo keessa buufatee jira ture. Raayyaan ittisa biyyaa akka jirutti jira. Inni dubbate la daggala keessa oolu isaanii hin beennaa qabatamaanii ragaa qabatamaadhaan beenna daggala keessa oolu isaanii loluudhaatiif jechuudha. Loluudhaatiif. Inni kaan poolisiidhaa jedhan poolisii federaalaati jedhan. Sana malee humni addaa Oromiyaa tokko akkaataa isaan itti leenjisan. Bakka naannoota Oromiyaa keessaatiitii iddoo itti amanan duwwaarraa sassaabbatanii akkaataan itti leenjisaa jiranii sila jette aangoodha barbaadu. Warri naannoo lixa kanarratti wal guuranii qawwee dhukaasaa jiranii aangoo barbaachuudhaaf malee Oromoodhaaf jedhanii miti. Mirga Oromootiifis jedhanii miti. Kanaaf isin loluudhuma qabduu jedhanii kan isaan itti bobbaasan. Kan muummichi ministeeraa immoo gaafa kaan yoo saamicha argitan saamuudhaaf dandeessu kan inni ittiin jedhu. Isa godhani beektaan komaand poost jedhanii Wallagga keessa akka ture kan ija kootiin kan hin argee. Komaand poostiin lafa dhaabbatu sanatti bu'aa argata namni. Sirraatii fi nama karaa deemurraati atoobisii dhaabsisee maallaqa irraa fudhataa, qabeenya irraa fudhataa, irraatii saamaa, bilbila irraa fudhataa sababa barbaade bilbilli kee akkasidha isa mataasaa yoo booji'uu dandeessu jedheeti waan kana nagada godhe mootummaan. Nagada godheeti akka kontiraataatti itti kenne warra qaama mootummaa keessa jiran keessatti. Isaan caalaatti garuu warra amma afaan Amaaraa dubbatu jedhee xalayaan sun hime suni
Nuti warra iddoo sana naannoo Naqamtetti guddanne maqaadhaan beekuudhaatiif hin dandeenya. Waan waggaa 40 achi turanii eenyu akka isaan ta'an beekamaadha. Isaan kun achitti hidhachiisan miti. Hidhachiisaa ture dargiinis, hidhachiisaa ture mootummaan wayyaanes. Amma garuu sochoosanii fuudhanii naannoo Amaaraatti geessanii, naannoo Amaaraatti hidhachiisanii, leenjisanii, Eertiraan dhufee achitti leenjisee yoo yaadatta ta'e itti aanaa muummichi ministeeraa Matakkaliin dhaqee kan inni jedhe isin hidhachiisnaa jedhee televizyiinii irratti kan inni dubbachiise. Akkasitti hidhachiisanii deebisanii galchanii faannoo achii duwwaa miti faannoo bakka gabiraas fidanii fi iddoo sana qubachiisaniiti isaantu fixaa jira. Har'a ta'e miti 2008ttis ta'eera wanti akkasii. Isaanoo naannoo sana hangar guttin lafa jedhan sana kasafaranii jiran achiiti ka'anii Naqamte irraa kiiloomeetirii 30 kasafaranii bakka sanatti qotatanii bakka sana jiraatanii ijoollees horatanii qabeenyas horatanii warruma jirantu har'a qawwee guurratee akkasittiin uummata sana fixaadha jira. Isaan kanatti fixaa jira. Walumaa galatti garuu sirna sana deebisuudhaatiif kan deemu kan bitame OPDOdha tokko. Duris kan maati OPDOdha kan kana hundumaa qopheessee irratti deemsisaa jiru. Pirezidantiin Oromiyaatu Baahir Daariin dhaqee pirezidantii Amaaraa wajjin ta'eeti shanee wajjiniin balleessinaa jedheeti mallattoo mallatteessanii waadaa walii galanii akka wal duukaa hojjetan godhaniitti deemsisaa jiru. Kanadha wanti dhoksaan wanti himamu jiru televizyiinii irratti waan agarruudha. Kan lolaa jiru isaan kana isiin jechuumaaf hin jedhu. Tolee hedduu galatooma Profeesar. Egaa mee amma kallattiidhaan biyyi nagaa warra fakkeessuu barbaadantu jiru. Kafaltiin dalagameefis kallattii garaagaraatiin dhuunfaa isaaniitti duuti Oromoo kan warri du'a ittiin fakkaanne kan Oromoo ta'an kan mootummaa wajjin dalaganii beekamaadha waaliif akka godhan. Innumaayyuu warri mootummaa wajjin dalaganii waan yeroo itti afaan qabatanii ta'antu jiru. Warra mootummaa wajjin hin dalagne yookiin warra qabsoo Oromoos hin deeggarre. Garuu immoo du'a Oromoo cidha fakkeessanii biyyi nagaa fakkeessanii uummata sooshaal miidiyaa kanarratti warra burjaajii uumuudhaaf dalagantu jiruuti. Walumaa galatti dabalataan diyaaspooraan ala jiru kun uummanni Oromoodhaa biyya alaa jiru kuni maatii isaatu dhumaa jiraati. Haala kamiin qindaa'ee dalaguu qaba. Warri immoo sooshaal miidiyaa irratti akka waan biyyi cidharra jirtu, akka waan biyyi badhaadhirra jirtu, akka waan biyyi nagaa taatetti warra uummata burjaajessaa fi uummata qabsoo keessa jiru kana, uummata du'arra jiru kana, warra gadda Oromoo irratti dhiyeessisaa oolu kanaan maal jettu mee achirratti adeemnuti viidiyoo tokko ilaallee irratti deemina godhan. Itti fufaasi. Laali amma waan namichi duraanii dubbataa ture keessaa ofeekoon illee jedhe ofeekoon illee keessa jiraa jedhe. Silaasi ABO'n kan biyyatti gale amma akka hin jirre. Hundumtuu mana hidhaa keessa jira kan ABO ta'e. Inni kaanis immoo ABO ta'ee jiraachuudhaaf hin danda'u. By the way, mana hidhaa keessa jira gaafa hin jedhu. Warra hooggantoota koree giddu galeessaa keessa jiran iddoo beekamaatti warra hidhan duwwaa miti. Buraayyuun akka jirutti lafatti Oromoon hidhamudha. Maqaa dhahuudhaaf hin barbaadu. Akkuma laa innaangoo gaafa waboon gahudha hin gadda. Nama Abdallaa jedhamu maqaan isaa Abdallaa Qorichoo kan jedhani nama Abdallaa jedhamudha kan fixaa ture kan nama 255 ajjeesee kan jedhu. Inni innaangootti ta'e buraayyuutti ta'aa jira. Maqaa qaba abbaan isaa. Maqaa qabalaa kan kana godhu naannoo buraayyuu sana keessatti hidhuu duwwaa miti mana hidhaatii baasee gaggataa kan oolu. Kan gaggataa oolu kan anaan na ajjeesu jedhanni buraayyuu jiru sun kan anaan na ajjeesu silaa shaneedha jedheeti. Maquma itti baasee ijoolleedhuma maqaa adda addaa qabdu hidhee mana hidhaatti naqee kan ajjeesaa oolu kan garafaa oolu kan dararaa oolu kan buraayyuu jiru kan innaangoota dheengaa argame lafuma hallee jira. Atutti dabaluu dandeessa. Arsii keessa akkasuma godhaadha jiru. Baaleetti akkasuma godhaadha jiru. Harargeetti akkasuma godhaadha jiru. Lafuma halletti. Faabrikaan amma ummata Oromoo kana dararuu duwwaa godhaniiti jiru achi keessatti. So amma ofeekoollee kanatti dabaluudhaatiif adeemaa jiru. Ofeekoonillee itti qabsiisaadha jiru. Akkuma gaafa sana ABO'nii waboorraati hin cinne miilla tokko daggala keessa kaasanii miilla tokko as keessa jiraachuun irra hin jiru ka jechaa turan.
Utuma akkas jedhanii fuudhanii aaboo akka hin jirre kan godhame warra magaalaa keessa jiru akka hin jirre kan godhan isa kaanii maallaqatti kennanii irraa quncaasanii isa kaan mana hidhaatti naqanii akka hin jirre kan godhan amma immoo ofii kodhaatiif adeemaa jiru. Kanaaf maalirratti walii galuun nurra jira nuti akka Oromootti isan sile jedhe irratti yoo walii galle hireen Oromoo tokko ta'a hireen Oromoo tokko ta'a ergi ta'e inni naannoo sanarratti godhamaa jiru sun ummata lafa waboon jiru sana keessatti yookiis jira jedhee himamu sana keessatti dararaan deemsifamaa jiru kun ajjeechaan hidhaan buqqaasuun adeemaa jiru kun Oromoodha gogsuudhaatiif adeemaa. Yoo har'a amma har'aatti si biran geenye ta'e yoo ganda keessan hin geenye ta'e inuma dhufa. Akkaataan adeemsa ifaadha. Inuma dhufa naannoo sana keessatti. Kanarratti walii galuun dura jira jechuudha. Yoo kanarratti walii galle maal gochuun nurra jira ka jedhan irratti miidiyaa ijaarrannaa miidiyaa bilisa ta'e kan ta'u rakkoo Oromoo kanaa bakka tokkoon haga'u miidiyaa ijaarran gaafa jedhanii olola Oromoo keessaatii nurratti kaa'aa ture. Miidiyaa haa godhannu. Miidiyaa walaba ta'e haa godhannu. Ajendaa tokkitti kadeemsisu miti. Ajendaa baay'ee kadeemsisu haa godhannu. Dhimmi Oromoo kun miidiyaa tokko yookiis lamaanuu hin ga'u haa baay'ifannu gaafa jedhamu Oromoon keessaatii irratti lolamaa ture. Qawwee malee hin hafne karaan nagaa jechuun hin jiru. Sababa kanaatii fi lafa bu'aan bu'uudhaaf danda'u duwwaan achirratti hojjetamu isuma hatuumsin isuma hajabeessinu gaafa jedhamus Oromoo keessatti nagaadha kan barbaachisu jedhamaa akka ture sun nagaa buusuun dura jira kan jedhamaa ture ammas eessa akka ga'e ilaaliga. Irratti walii hagallu. Qabsoon amma deemaa jiru kun waraanni amma deemaa jiru kun yoo dhuguma Oromoo irrattis Oromummaa irrattis Oromiyaa irrattis deemaa jira yoo ta'e yoo balaan sun naannoo keessan hin geenye ta'e akka inni dhufaa jiru kanarratti yoo walii galla ta'e hireen Oromoo bilisummaa duwwaadhaan utuu hin ta'in hireen Oromoo jilbeenfachuudhaanis tokkuma ta'uudhaaf adeema yoo jedhe ta'e isa keessaati filachuudhaatiif akka dandeenyutti wayirratti walii hagallu. Eenyudha kan kana godhu jetteetta sila. Eenyudha kan kana godhu jettu keessatti siifimeetiin jira. Eenyu akka ajjeesaa jiru. Warri biyya keessa jirus hin beeka eenyu akka ajjeesaa jiru. Kanaaf diinni Oromoo eenyu akka ta'e Oromoon hubatuutu irra jira jechuudha. Isa qalbii hire sana lafa kaawwatuutu irra jira jechuudha. Kanaaf dhugaa Oromoo akka nafnetti inni amma caccabee faffaca'ee jiru sun akka hin nafnetti sagaleen Oromoo karaatti dhagahamu irratti Oromoon iddoo tokkotti hiriiruutu irra jira. Maaliif hiree keetu tokkodha. Wajjin bilisoomuu wajjin miti wajjin gabroomuudhaaf adeemaadha jirti. Tokko isadha. Himachuudhaaf akka dandeenyutti karaa qindaa'e itti adeemuudhaaf akka dandeenyu. Inni kanaan dura jedhamaa ture yoo dhugaa isinii hin taane ta'e har'a isiniif dhugoomu. Inni lammataa immoo akkaataa namti qabsoo nuti itti deemaa jirru kana keessatti akka kana namni yeroo miidhamu lafatti wal'aanamoo qabaachuutu irra jira. Wal'aansa sana gochuudhaatii fi wajjin hojjechuutu irra jira. Wal'aansa sana gochuudhaaf kan dheengadda maallaqa meeqa baasaa turre sababa maaliitiif akka baastu illee tun beekin. Sababa maaliitiif akka baastu karaa nagaatti deemsina fedhe sababa maaliitiif qabsoo kamiitiif akka baasaa turte kan beektu Oromoon har'a lafa bu'aan sii bu'uudhaatiif danda'u sanarratti deeggaruudha dandeessa. Maallaqaanis beekumsaanis dandeettiidhaanis lafa bu'aan sii bu'uudhaatiif danda'u. Gabrummaa sanarraati kan si oolchuudhaaf danda'u karaa qindaa'etti itti deemutu irra jira. Yoo har'a geenyeerra ta'e iddoo sana siin jechuuf hin jedhe yoo har'a ifeera ta'e yoo irratti walii galuudhaaf dandeenya ta'e kana lamaaniin illee walii galuudhaaf hin dandeenya jechuudha. Tole galatooma Profeesar. Egaa wanti Oromoo irratti adeemaa jiru kun duratti naa kaastanii jirtan. Nurree yeroo baay'ee irra deddeebisnee afaan Amaariffaatiinis afaan Oromootiinis viidiyoo kanas yeroo garagaraatti irra deebinee dubbanneetidha jira. Kallattii tokko ofarratti namti kan dhaabbatu. Waggaa afran har'aa gaafa nuti waggaa afur ga'uuf deema gaamma eeguma kush miidiyaa hundeessinee sagantaa dhiyeessuu eegalleeti waanuma kana dubbachaa turre. Wallaggaa fi Gujii irratti wanti kun raawwatamaa kan ture. Giddu galeessa Oromiyaatti iddoo garagaraatti namoota mana hidhaa geessanii mana hidhaatti baasaniitidha kan ajjeesaa turan. Amma ajjeechan guutuu Oromiyaa wal gahee jira. Tarii mana nama tokkoon keenyaa dhufee hin seenu ta'a malee Oromiyaa godinaalee hunda keessa seenee ajjeechaan raawwatamaa jira. Baalee keessatti iddoo garagaraatti uummata hidhaa jiran ajjeesaa jiran. Hooggantoota paartii finciltoota paartii karaa nagaatiin qabsaa'anii dabalate jechuudha. Arsii keessatti iddoo garagaraatti keessattuu Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa keessatti
manneen namoota gubuu ajjeesuu fixuu irratti kan jiran deengarduma hurtaatti waan raawwatanii namoonni naannoo sana jiran sirriitti beeku egaa waan hedduutu kan ta'aa jiru jechuudha walumaa galatti. Amma guutummaa Oromiyaa keessatti wanti adeemsifamaa jiru waanuma Fiqaaduu Tasammaa dubbate sanadha. Mee Fiqaaduu Tasammaa waan jedhe namoonni dhaggeeffanne yookiin immoo machii badhaadhinnaa yookiin immoo machii deeggarsa paartii kallattii garaagaraatiin socho'anii namoonni keessa jirtanii warri mootummaa kun karoorri isaanii maalidha? Waan jedhu mee dhaggeeffannee adeemnuti waan irraa gaaffii kaasutu jira. Yoo hojjetaman illee ammas dhimmoonni xiyyeeffannaa barbaadan jiru. Gaaffii keessan irratti tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanii maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Konvenshinal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qabu. Konvenshinal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deebiin tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlaantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Egaa kuni afaan Oromootiin hiikaa biroo hin qabu. Guutumatti qabsaa'ota Oromoo balleessuudhaaf hin dandeenyu wajjin dhaabbannee gochuu hin dandeenyu. Uummata Oromootiidha lafarraa balleessuuf jirra. Sanaafidha itti deemna waan jedhanidha kan jiru. Dhiyeenya kana wanta addaa tokkotu ture. Iddoo dhaloota ajajaa humna qilleensa Itoophiyaadha kan ta'e Jeneraal Yilmaa Mardaasaa akka naannoon isaa akka iddoo dhaloonni isaa akka maatiin isaa sun hin rukutamneef jecha naannoo sana rukutuudhaaf jira. Kaampii waraanaatti godhe qa'ee inni itti dhalate. Kaampii waraanaa rukutamu waan ta'eef jechuudha. Haga dhufanii qabsaa'onni qabatanitti. Iddoo itti dhalatanillee haala ittiin oolfatan dhabaniitidha kaampii waraanaa godhanii maatii isaanii tikfachuutti jiru. Garuu uummanni Oromoo bal'aan duuti mana isaatti dhufaa jiraati. Mee du'a amma dhufaa jiru kana Oromoon akkuma amma jiru kanatti taa'ee eeguu qabaayii Profeesar. Wanti kun sirriitti waan jala sarramee dubbatuu qabu natti fakkaata. Yeroon isaanis gahee jira amma. Akka duraanii sana iddoo tokko waan akkanaa jedhanii waan laallamu miti. Uummata nagaadha kan dhumaa jiru. Uummanni nagaa dhumaa jiru kun immoo Wallagga qofa irratti hin dhaabbanne, Shawaa qofa irratti hin dhaabbanne, Arsii qofatti hin dhaabbanne, Harargeetti hin dhaabbanne, Gujiitti hin dhaabbanneeti. Warri hanga dhufee duuti mana keessan seenutti eegdanii taa'anii eegaa jiranii akkamittidha waan kana gadi bahanii ofirraa faccisuu qabu yookiin immoo maal godhuu qaba Oromoon wanti amma deemaa jiru kun waan mul'ataa jiruuti karoora baafatanii uummata Oromoo fixuudhaaf dhufaa jiraniiti maal gochuu qabu? Waan ati jettu xixinnoo isheetti jala muruun barbaada. Amma waa'ee Yilmaa Mardaasaatiin kaasee waan ati jette. Warri mootummaa naannoo Oromiyaa sana irratti aangoo gurguddaa qabanii fakkeenyaaf ajajootni yookiis qondaaltota mootummaa federaalaa isa ta'anii poolisii kan ajajan yoo ta'e humna addaa Oromiyaa kan ajajanii yoo ta'e bakki isaan dhalatanii bakki isaan itti guddatanii ina beekama. Jalduu fa'i, waddeessa fa'i. Kan naannoo sanallee Oromoo naannoo sanallee qabuudhaatiif hin dandeenye bilisiginnaadhaaf. Maaliif Oromoon naannoo sanaa hin beeka maal akka isaan ta'an. Dantaa Oromoo akka isaan hin qabne naannoo sana beeku. Waddeessatu beeka bara. Waddeessatu beeka sababa kanaatiif naannoo waddeessaa sana keessatti waraana bilisummaa Oromoo isa daggala keessa taa'ee mirga Oromootiif lolu sana deeggaran. Jalduu keessatti kanaatiif deeggaran. Dubbiin kuni kan uummanni Oromoo kan inni maal gochuu qabate kana hubachuudha kan inni irra qabu.
warri aangorra jiranii naannootti dhalataniif illee homaa gochuudhaatiif hin dandeenye qabachuudhaaf hin dandeenye achuma irratti kan isaan boombii roobsaa jiran. Lafatti dhalatan sana keessatti. Bakkatti dhalatan sana keessaati homaa faccisuuf hin dandeenye isaan mataa isaaniitu nama akka caaluufa ajjeesee raawwateetu shaneetu sinirraati ajjeesee jedhanii warra wallagga sinirraa ajjeese jechuudhaati barbaadan naannoo isaanii qabuudhaaf hin dandeenye. Naannoo isaanii irraati faccisuuf isaantu boombii irratti roobsaa jira. Isaantu diroonii irratti cabsan. Inni kun inni OPDO jechuudhaatiif hin jedhe. Waa'een OPDO'n dhalatteef waa'ee OPDO'n jiraattuuf dantaa Oromoo miti ija irraa banadhu yaa Oromoo. Dantaa Oromoo deemsisuudhaatiif OPDO'n kan dhalatte. Har'as kiristaanaaf kaasanii bilchiginnaa Oromiyaa haa jedhani malee dantaa Oromootiif miti. Utuu dantaa Oromootiif ta'e naannoo isaaniitti illee tasgabbeessu. Naannoo sana tasgabbeessu dantaa Oromootiif ta'eeti. Miti diinadha. Duris diinadha ture. Duris ergamtuudha turte. Duri har'as ergamtuudha. Isatu diina keeti kana qulqulleeffadhuuti baafadhu. Isa daggala keessa taa'ee si lolu miti. Isa siin ijaaru barree bilchiginnaa kun. Akka Oromoo ijoolleen waraana bilisummaa Oromoo itti ijaaran taatetti uffannaa isaanii uffatanii guftaa isaanii godhanii wajjiniin ofii isaanii maallaqaan ijaaranii isaantu si ajjeese. Kan Amaara dhufee ajjeese warra wabootii jedhu ofii isaanii ijaaranii ajjeesanii. Kun diinaa jechuudhaatiif hin jedhe. Diinadha. Diina sana yoo hin beektu taate qabsoo deemsisuudhaatiif hin dandeessu. Diina hin beektu taate garamitti akka dhukaastu hin beektu. Yoo maal jennee himneti akka itti mul'atu hin beeku. Inni maallaqa nyaate sun, inni bu'aa dinagdee buufate sun, waan bitamee fi waan afaan isaa kiraayii kennameef, waan namoonni isaa kiraayii kennameef, waan inni jedhu Oromoon dhaggeeffatoon irra jiru kaleessa gatii dubbateef. Kaleessa fuudhee harka akka godhee gatii agarsiiseetii fi addunyaa irratti beekameera. Inni yeroo hundaa dhugaa dubbata ka jedhu isa sana dhaggeeffatoon irra jiru Oromoon. Qalbii hiruu sanarraati bahuutu irra jira. Dantaa sana kan dantaan Oromootii fi dhimmi dhuunfaa har'a simintoo kan gurguratu, har'a sukkaara kan gurguratu, kaleessa akkas gatiisiin jedhee fi isumarra jira jettee yoo yaaddate Oromoon hin beektu diina. Diina hamma hin beeknetti immoo qabsoo godhachuudhaatiif hin dandeessu. Diina hamma keessa hin baafnetti godhachuudhaatiif hin dandeessu. Maal gochuutu irra Oromoon? Ilaabtaam kana dubbanneera kana durattis jalqaba Oromoon kan beekan irra jiru kana tikfachuun sirra jiru akka Oromootti kaayyoodha malee nama miti. Nama dhaggeeffata Oromoon. Isa kamtu kan kooti jedheeti nama dhaggeeffata. Isa miti kaayyoo sanarra jira moo kaayyoo sanarraa maqeera jedhee kaayyoo irratti madaala malee qabsoon kun gara kaayyoo sanatti deemaa jira moo hin jiru jedheeti kaayyoo irratti madaala malee eenyutu kaleessa iddoo maalii ture jechuudhaatiif miti namni hundumtuu dadhabaadha. Namni hundumtuu waan kaleessa dhaabbateef hin dhaabbatu kan gurguramu baay'eetu jira, kan gurgurames baay'eetu jira, kan buqqa'ee haadha isaa mooraa qabsoo Oromoo keessaati buqqaasee kan mootummaatti galee achi gad dhukaasaa jiru guute. Kaleessa akka godheera har'as akka godha jedhee akka kontiraataatti fudhate uummanni Oromoo qabsoon Oromoo kontiraata godhee fudhatee kontiraata sanaan hin deema yoo jedha ta'e hin gabrooma malee hin bilisooma yoo kaayyoo sana hin tikfatu ta'e. Kaayyoo sana hin tikfatu ta'e. Dhimmi OPDO'n amma isinitti himaa jiru. Dhimmi bilchiginnaan isinitti himaa jiru. Tasa waa'ee Oromoo waa'ee dantaa Oromoo miti. Kana qulqulleeffatee baruutu irra jira jechuudha. Lammata diina sana hin beeku taanaan waan Oromoon ta'e, waan Oromoon qabu, waan Oromoon jaallatu, waan Oromoon hawwu akka hin arganneef kan dura dhaabbataa jiru bilchiginnaadha. Humna bilchiginnaan itti ijaaraa deemudha. Tokko ta'aniiti laa warra Oromoodhaaf dantaa Oromoo dhiisii laa Oromoo tokko dhimma irraa qabna isaanii wajjin tokko ta'aniiti kan isaan irratti deemsisaa jiran Eertiraa fa'aati kan inni itti fidaa jiru. Isa kana gargaa addaan baafatu irra jira. Kaayyoo keetti kafadhu. Isarraa kan hafe qabsoon kan inni itti deemaa jiru diinaa wajjin qabsoo waan ta'eef diina sana bareetiitii qabsootti deebi'i yoo kana asii Oromoon hin gabroonfata. Inni qabsaa wanta ofirraa faccifatu inumarraa faccifata. Aarsaa baasuun irra jiru sinuma baasa. Garuu Oromoon uummata tokko yoo ta'e hiree tokko qaba yoo ta'e kaayyoo tokkoof hojjetee qabsoo karaa daandii tokko irra baafateetiti deemutu irra jira. Kana gochuudhaatiif immoo ija isaa keessaa ciimmaa baafatutu irra jira Oromoon. Ciimmaa irraa baafateetiti innatti sin agarsiisteef ta'a.
wayyoo jedhu. Dheengadda cobbiitti abbaadhaan natti fakkaata kan mucaasaa irratti jedhee ilma ko maaloo ko jedhee irratti boo'u. Dhiigni sun dhiiga Oromooti. Imimmaan sun imimmaan Oromooti. Lafa jirutti boosisaadha jiru. Lafa jirutti dhangalaasaa jiru. Kanatu dhugaa Oromoo dubbatuudhaati. Badeemaa maqaan isaa immoo biltsiginnaa Oromooti. Gara badhaadhinaatti bahuudhaaf jedha yoo jedhe Oromoon bilisummaan iyyuu bilisoomuun iyyuu hin madaaluun. Yoo kanaaf kanatti dhugaadha jedhee fudhatee deema. Bineensota hin madaaluuf isaafuu hin ta'u jechuudha. Ija keessaa ol qulqullufatee cimmaa isaa baafatee qabsootti kutate yoo bahe malee bilisummaan hin jirtu. Tole hedduu galatooma Profeesar viidiyoo kana gidduutti gashuu kan hin barbaade giddu galeessa Oromiyaattidha kan raawwataa jiru. Viidiyoon kun kan agarsiisu mana barumsaati. Mana barumsaa kanarratti yeroo kana tarii egaa mootummaa Oromootiin warra jedhanii kuni mana barumsaati. Mana barumsaati. Kuni kaampii waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa warra ofiin jedhaniitu mana barumsaatirraa gubbaa yookiin xaaraa isaa irraa buqqisanii mana barumsaa keessatti kaampii ijaarrataniitidha. Barattoota mana barumsaarraa ari'anii teessoowwan, minjaalawwan mana barumsaa keessa jiran balbala mana barumsaa buqqisanii lafa jalatti kaampii ijaarrataniitidha. Akkana keessa jirti Oromiyaan. Warra manni kuni yookiin immoo manni barumsaa kuni barattoonni as keessatti baratan kuni laal manni kuni amma iddoo kanatti xaaraan hin mul'ata. Waan irra jiru jechuudha. Namni arguu barbaadu yoo jiraate asirraa buqqisaniitidha. Kaampii ijaarratanii ittiin of dhaqsan jechuudha. Akka waraanni bilisummaa Oromoo isaanii waliin waraana. Mana barumsaati. Giddu galeessa Oromiyaa. Finfinnee irraa kiiloomeetira 80 hin guutu. Fageenyi isaa. Kan kana raawwachaa jiru mootummaa keenya mootummaa Oromooti. Mootummaan kuni mootummaa Oromoodhaaf dhaabbate warri jedhee har'as hillachaa dheeressee gadi bahee Oromootti haasa'u hoo jiraate egaa dhaabbatee akka of ilaalu mootummaan Oromoo ilma Oromoo mana barumsaarraa ari'ee manneen barumsaa haati hiyyeessaa ilma isheetti barsiifattu. Akkanatti buqqisee akkana raawwata. Mootummaa Oromootu kana yoo ta'e akkuma Profeesar duratti jedhanii mootummaa Oromoo akkanaa lammata deebi'ee nutti dhufee mootummaa Oromoo akkanaa hin barbaadu. Addunyaa kanarratti nagaadhaan jiraatanii Oromoonni kallattiidhuma kamiinuu jiraachuu hin danda'u. Kanaan achitti garuu warri qabsaa'u kallattii garaagaraatiin socho'ee qabsaa'u hin oolu. Namni du'u hedduudha. Wareegamni kafalamu guddaadha. Namoonni nagaa dhuman hedduudha beekamaadha. Garuu ammoo seenaan hunda keenya ni gaafata. Namoonni sabni bicuu ta'an miliyoona 5-6 ta'an gadi bahanii gaafa addunyaa kanarratti daandii cufanii uummata isaaniitiif sagalee ta'an. Sabni bicuu ta'an baay'ee lakkoofsaan xiqqoo ta'an addunyaa kanarra jiran walitti dhufanii saba isaaniitiif gaafa sagalee ta'an. Gaafa dippiloomaasii garaagaraa dalagan, gaafa advookasii garaagaraa dalagan addunyaa kanarratti hangam dhageettii akka qaban, hangam miidhanii addunyaa isaaniif akka dhageettii ta'e, iddoo tokkotti wanti tokko raawwatame gaafa jedhan hangam wal jalaa fuudhanii addunyaa kanarratti akka isaan sagalee waliif ta'an yoo agarree hin xiiqeffanne. Dhiigni Oromummaa nu keessa naanna'u sun nu gaafata jechuudha. Dhiigni saba keenyaa rufatti dhangala'aa jiru sun galoo galaanaa ta'ee nu nyaata jechuudha. Dhiigni haadha Oromoo giddugaleessa Oromiyaatti, dhiha Oromiyaatti, baha Oromiyaatti, kaaba Oromiyaatti dhangala'ee osoo ilaallu callisne kun boruu dhufee haadha keenya iddoo isheen jirtutti, obboleessa keenya iddoo isheen jirtutti qaqqabuudhaaf ta'e. Har'a yoo wal faana hin dhaabbatin mootummaa kana mormuuf qofa miti. Namummaadhaaf qofa Oromoo du'uuf maaliif du'a jennee wal bira dhaabbachuu hin dandeenyu taanaan gabrummaa hamtuu du'aa fi duunillee awwaalcha dhabde Oromoo. Yeroo ammaa kana keessa duunillee awwaalcha dhabde. Awwaalcha dhorkamne. Reeffa keenyarraa rasaasaan nu dhorkame. Akka dhaqee Oromoon reeffa isaa hin kaafne qawweedhaan irraa dhorkame. Ajjeesaniit reeffa dhorkame. Aadde Taaddaluu Tamaam bara fincila diddaa gabrummaa ajjeesaniit ilma ishee reeffarra teessisan jenneetidha lolaa turre. Booddee garuu fudhatanii awwaalanii jiru. Har'a ilma Oromoo ajjeesanii haati Oromoo akka dhaqxee hin fuune qawweedhaan irraa dhorkanii ogguu bineensi ilma ishee nyaatu dhaabbattee akka ilaaltu godhamaa kan jiru. Hayila Sillaaseen ilmaan Oromoo agariitu nuuf obboleeyyan isaa addabaabayitti baasee fannisee jira akka uummanni ilaalutti ittiin sodaachisuudhaaf. Garuu awwaalcha dhorkine. Darbuun akkas godhee jira. Garuu awwaalcha dhorkine. Minilik Oromoo harma muree harka muree jira. Garuu awwaalcha dhorkine. Bineensa hin nyaachine. Safuu qaba ture Oromoon. Haa xiqqaatu haa guddatu erga du'eellee booda kabaja qabu ture. Har'a Oromoon du'eellee kabaja dhabe jechuudha. Kanaafi yeroo kanatti yoo callisnee teenya ta'e yoo dhuguma dhaabbannee Oromummaa fi Oromoon nu keessa jira ta'e yeroo kanatti
Oromoodhaaf yeroo itti sagalee taanuudha. Profeesar dhaamsa xumuraa yoo qabaatan kanaan wal qabate. Kanumadha waan atamma jette dubbiin isaa wanni rakkoon kan dhalate Oromoodhuma keessattidha malee Oromoon itti xinnaatee miti. Mirga isaatiif xinnaatee miti hin faffaca'ee irratti hojjetamee ammas immoo taanaan nama ilaaluu dhiisee kaayyoo isaatiin yoo itti deeme Oromoon hin xinnaatu biyya sanaaf of bilisoomsuudhaaf hin xinnaatu. Yoo immoo gabroonfame nama kumatu hin qabu. Ofuma kumata. Akkuma namoomaatti illee gadooda sana akkatti gadoodaa ture namni sunitu agartuu yoo calluma jette har'a. Oromoon akka kana bara gidaadaa kana keessatti akka kanatti deemu ija keenyaan utuu agarru yoo calluma jenne seenaan illee nama nu gaafatti jechuudha. Kanaaf kana caalaa waan itti daballu hin qabnu galatoomii amma kanallee waan dubbatuudhaaf dandeenyuuf carraan alaatteef. Tole Profeesar Hedduu Galatooma egaa waanuma daqiiqaa tokko qofa waanuma tokko qofa jedha. Qabsoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'onni irratti hiriiranii gaggeessaa jiran akkuma duratti jedhe aarsaa guddaa kafalchiisuu danda'a. Uummanni Oromoo itti dhumuu danda'a. Mararteen aanteen Oromoo maatiin tokko itti dhumuu danda'a ta'a malee qabsoon dirooniidhaan gaggeeffamee uummata Oromoo duubatti deebisee dhaabsisu hin jiru. Gabrummaa jalatti deebi'ee Oromoon dhaabbatu hin jiru. Har'a akkuma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jedhan Taaddasa Birruu ka'ee hin lolu. Agarii Tulluu ka'ee hin lolu. Baaroo Tumsaa ka'ee hin lolu. Jaarraa Abbaa Gadaa ka'ee hin lolu. Nadhii Gammadaa dhufee hin lolu. Waaqoo Guutuu dhufee hin lolu. Waaqoo Guutuus Jaarraa Abbaa Gadaas Nadhii Gammadaas Kumaa Dammaqsaas Taaddasa Birruus Baaroo Tumsaa jechuu kooti. Isaan hunda itti hidhamne har'a teenyee nutis gabrummaa kana dhaloota itti guddifna jechuun salphina Oromoo. Yeroo itti dhumaatirra jirre. Yeroo itti Oromoon jabaatirra jirre. Yeroo sabni bicuun wal faana dhaabbatee lolee saba isaa waraana biyya lamaa fuuldura dhaabbatee kabajaa isaa kabachiifatirra jirre. Nuti saba hammana ga'u taanee otuma mana keenya teenyee otoo bilisoomuu dandeenya. Sagalee walii ta'uu dhabuudhaan walii rifachuu dhabuudhaan mootummaa gabroonfataadhaaf umrii dheeressinee ajjeechaa fi du'a saba keenya irratti guyyaa guyyaadhaan baay'isuun nurraa hin eegamu dhaamsa keenya. Egaa warri biyya keessaa kallattii garaagaraatiin nu gaafachaa turtan Kuush miidiyaan kamisa dhufurraa eegalee saatalaayitiidhaan isiniif darbuuf jira. Akkuma isinitti agartanii firikweensiin keenya kanadha. Raadiyoo Har'ata Biyyoolessa Oromiyaa fi miidiyaalee biroo wajjin wal qabateetidha kan achirratti darbu kan saatalaayitii kana on godhu Raadiyoo Har'ata Biyyoolessa Oromiyaati. Isaan wajjin sagantaan keenya kan isiniif darbu ta'a. Hammasitti gamumaa sooshaal miidiyaatiin kan nu hordofaa turtanidha. Kallattiin ittiin argattanii waan faana turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Waan amma deemaa jiruu fi waan amma ta'aa jiru irratti kallattii garaagaraatiin hamma dandeessaniin uummata keessaniif sagalee ta'an dhaamsa keenya. Profeesar yeroo keessirraa fudhattanii rakkoo uummanni keenya keessa jiruu fi waan ta'uu qabu akkasumas waan ta'aa jiru waan uummata keenyaaf dhaamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha maqaa daawwattoota keenyatti. Tole fayyadaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush miidiyaa jedha. Gootummaa keerraftee dukkanni gabrummaa. Oromoon har'a maal keessa jira? Asirratti yaada maal qabdu? ብዙ አጀንዳዎች አሉ። ሰፊ ሀተታ ያለው መግለጫ ስለሆነ በዚህ መግለጫ Sabni Oromoo